Kata bishaan achi keessaa naa kennime. Saanillee achirraa fuudhii naa kennime. Oduu qabi. Hin darbin irratti fidi. Oduu qabi sitti darbaa. Hin darbin lafa buutee cabxee. Maaliif lafa buutee ati hin qabdu? Yoo hin qabin lafa buutee cabxee as fidi. Sitti darbaa qabi. Hin darbin as fidi. Haga sadii sii lakkaa'ee sitti darbaa qabi. Hin darbin lafa buutee cabdi. Takka. Katta qosa akkanaa dhiisii as fidi. Katta hin darbin. Lama. Ani hin qabu akka hin darbin. Sadii. Katta qosa akkanaa dhiisii as fidi. Sadii. Qabi. Katta. Cabsitee miiree waan haganaa qabuu dadhabde. Annatti hin darbin siin hin jenne maaliif natti darbi? Akka qabdu sitti darbee maa hin qabin? Natti hin darbini natti fidi siin hin jenne. Amma cabde saniif hin boo'ini. Tabiraa sitti darbu ammalee cabsuuf moo maa cabsareen qabda? Hin darbin hin qabu. Hayyee. Malala jirta. Filmii ilaalaa jira. Sabin. Maa subamaa? Anzallaalu jirtaami. Waan akkam? Waan san? Waan akkam? Akkam godhachaa jirtaati? Waan sallaalu akkanatti jalattaami. Akkam laalaa jirta? Filmii ilaalaa jira siin hin jenne? Nan sabduu god beekee jira. Maal sobaa jira maal beekte? Waan ati ilaaluu jirtu ree? Kunoo filmii ilaalaa jira siin hin jenne hin argitu? Edaa filmii ilaalaa jirta? Filmii ilaalaa jira siin hin jenne ati waan san ilaalaa jirta naan hin jenne wanni sun waan kam? Wanni sun waan sarree? Waan kam? Akka nama hin beekne hin godhatirree. Wanni ati jettu sun maali wanni takka naa galaa hin jiru? Yoo namma si gadi bee waan san irra kaattee ilaalta. Waan kamirra? Kijibdu waan gadi si baa ati ilaali. Filmii ilaalaa jira siin jedha ati gadi baatus gadi ba'uu baattus an filmii malaala. Filmii ilaalta? Filmii ilaala. Filmii ilaali?
ati fayyaan qabdu. Waan san laalaa jirtaami. Ati akkam godhachaa jirtasi? Mee waan laalaa jirtu sanas qabi. Waan ati jettu maali? Kun waan filmii laalaa jira. Ati har'a maal taatesi? Waan ati jechuu barbaadde naan galle. Hayyee laale filmii. Nama ajaa'ibsiista kattaa. Waan ammaan laalaa jiru na seeti. Moobaayilii san dafii as gargalchi laalaa jirtaa. Akkam taate si'aati? Filmii laalaa jira siin hin jenne kunoo laali. Ati deddeebitee laalaa jirtaa moobaayilii as qabii naan hin jedhin. An filmii laalaa jira na dhiisitti haa laalu. Hayyee laale deebitee nan jeeqin. Guyyaa tokko si qaba ilmal. Harcee maal goota? Harcee dhuguu jalqabde? Harcee maal dhugaa miti kaleessa sukkaara bite jedhee suuqii cufuuf jiran fiigee ol seenee jarjaraan sukkaara fuudha jedhee harcee fuudhee bitee gadi bahee eegasii akka harcee taate arge. Maa hin deebisne ree? Eegas dhufee balbala kana dura ga'ee akka harcee taate arge. Kattaa beeytee qola muuzii lafa buusti meeqan irra jedhee lafa dhoof. Fakkatti lafa dhahanitti ciisuun gaarii miti. Ol ka'uutuun irra jira. Maal taate? Fuula halkan keessa sa'aatii 3 fakkeessitee maana laalta? Harree kan kee kaalatti hiite hattuun si jalaa hiikkatte. Waan nagoota beektam isaniif akkanatti natti kolfitaa. Ammaal si godhe? Akkamirra jedhee lafa dha'uuf qola muuzii as buustee miti.
Ahaa, qola muuzii irra ejjettee lafa dhoofte? Maal argattan akkanatti lafaan na dhoofte? Al lafaan sin dhoofne waan argite naasayin. Kanatti lafaan na Kaati lafaan na dhayin eenyutu lafaan na dhayire? Ayyoom lafaan si dhaye qola muuzii irra ejjedhee lafa dhaye naan hin jenne? Qola muuzii san eenyutu as buuse? Anattu as buuse. Sittuu lafaan na dhaye jechuure. Al lafaan sin dhoofne qola muuzittuu lafaan si dhaye. Ati ka jettu arrasaasa sitti tokkose yoo rasaasi si dhaye an sin dhoofne jechuu rasaasattuu si dhaye. Akkas jechuu kan keetimi? Amma sii kasitti fakkaatu anattuu lafaan si dhaye. Ifii sittuu lafaan na dhaye. Nama ajaa'ibsiista. Qola muuzii irra ejjettee mucucattee lafa dhooftee sittuu lafaan na dhaye naan jetta. Eenyutu qola muuzii as buuse sii miti? Bor balbala namaatti yoo gufattee lafa dhoofte warra mana sanittuu lafaan na dhaye jetta. Balballi manaa waan biraati, qolli muuzii waan biraati. Hayyee amma waan qola muuzii hin dubbannu. Bor balbala namaatti yoo gufattee lafa dhoofte wayita san dubbanna. Amma si dhukkubaa ciise. Wayita nama dhukkubatti ciisanii ciise. Kata. 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 Maal taate? Homaan taane kubbaayyaa sana chiraanatti kenna. Kabi, intarbini natti fidi. Intarbini natti fidi. Ho, intarbin. Kattanatti intarbin. Kattanatti intarbini seruma natti fidi. Kattanatti hin darbin. Hin darbin. Katta. Qabi qabi qabi. Qabi qabi. Qabdee qabi. Akka lafaan buunee qabi.
ati waan namni sitti darbuun qabduu mi haga lafa go'ee cabut osoo ani hin darbin siin jedhu darbitee cabsitee anarratti deebista sittu qabuu didee cabe malee ani hin cabsine ati natti kenni naan jettee an sitti kenni natti fidi siin jedhe ati darbitee cabsitee sitti kenne naan jetta kubbaayaan kun ofii fiigee si bira dhufee cabeere sittu natti darbee cabe rakkinni si bira jechuu ati qabuu didee cabe kata akkanatti fakkaatutti ati jalqabaa kubbaayaan kun akka cabu barbaadda harka keetiin cabsuun garaa si nyaate jennaan anaan kubbaayyaa san natti darbi jettee qabuu diddee cabe yoo natti darbi siin jedhe tokkuma natti darbi jettee natti kenni jettee garuu an sitti darbee ati qabuu diddee cabe amma cabsitee waan biraa naasa'ini amma maaliif akka kubbaayyaan cabuu barbaada shayxaanas keessa jiru gammachiisuuf ree akkamitti fakkeenyaaf ijoollee daa'ima kottu jettanii yookaan astaa jettanii yoo isin si didde hin loltaan yookaan ammoo xiqqoo dhooftaan yoo isin boote ga'e jettee ofitti qabdee sossobdaan wanta san daa'ima san yaaddee daa'ima san hin sossobdu shayxaanas keessa jiru gammachiisuufi atilleen namoota akka kan keetilleen amala akkanaa kana dhiisaa akka kiyya akka leencatti jiraadhu akka adurreen ta'ini adurreen akka leenca yoo jiraachuu barbaadde hantuuta adamsuu dhiisuttu irra jira akkasuma namni illee yoo jijjiirama barbaadde amala isaa akka duraan san dhiisuttu irra jira ati rakkinna qabdu yoo sitti fakkaate rakkinna qabda jechuudha. Waytaan erfoonii godhadhe hidhii tosoo sochoostee waa dubbatte natti fakkaataan dhageenye maal jette homaan jenne.
Wilmal, 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 Wilmal. Wilmal, Wilmal, Wilmal. Wilmal, 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 Wilmal. Wilmal, 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 Wilmal. Wilmal. Wilmal, 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 Wilmal. Wilmal, 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 Wilmal. Kottu na chala bani. Maal goota asii balbalaan hin seentu? Ati maaliif balbala na jalaa banuutitti? Hin dhageenye rafee. Raroo harreera rafte kaan akkasitti qoqqoo ati hin dhagahin? Irfoonii godhadhee rafessaniif sin dhagahini. Asirra koruuf sa'aatii tokko natti fudhate yeroo 3 kufee afraffarra ol kore. Ahaa. Ati furaa osoo qabdu balbala bantee balbalaan hin seentu maaliif asii hin seentu? Qulfinna jalaa badde. Eessatti gatte? Eessatti akka gateen beeku wanni na ari'ee osoo baqadhu na jala lafa buutee badde. Waan akkamittuu si ari'e? Wanni akkam jira? Wanni akka tokko jira. Wanni an seeraan argine garuu wanni akka tokko jira. Wanni waan addaati. Akka namaa jira. Yoona namatti uffata arge godhatee sodaachisa. Namaa miti sagaleen isaatu sagalee addaati. Yoona namatti akkasitti sitti taphate. Namaa miti siin jedhe namni sagalee akkasiitu hin qabu. Laal, waan kana lafaa fuudhee jennaan na ari'e. As kennime? Wanni waan akkamiiti? Namatti tolche moo kana?
wanni waan maalitti badaa? wanni waan akkamiiti? wanni waan ijoolleen daa'imni ittiin taphattu moo? maaliiti? keessa isaa bishaanittuu jira? bishaanittuu keessa jira fakkaata. wanni waan addaati. ati waanuma argite lafaa fuuta hoodhu. wanni sun silaa hardha nan dhiisu. Welmal akkaan hardha waan san jalaa fiigee bahe aniyyoo of ajaa'ibe. silaa wanni sun na qabe nan dhiisu. bosonuma san keessatti faasii saniin na kokkota. faasii qabatee deema? sanuu lafee namatti faasii hidhatee deema. nama baay'ee ajjeesu jechuu saniif lafee namaa irratti faasii hidhatee deema. ati halkan kana maaltu bakka san si fide? halkan bakka san hin dhayne guyyaa achi dhaqe. ati ka guyyaa achi dhayte? guyyuma san immaa fiidee hin galirree? moo guyyaa guutuu si ari'aa oolee amma jala baatee dhufte? har'a boonaa bira dhaqee guyyaa dhaloota mucaa isaa kabajaa na yaamee isa bira dhaqee wayita deebi'u bosona keessatti argee waan san. hin beekne boonaan bakka itti galu guyyaa guutuu tireenan deemee galgala asitti gale. boonaan kasi yaame ana hoomaa yaamin hin beekuwaan. kana yaamuu dideef keekeenni bite santuu nama hunda waliin geenne moo? mana keessa teessoo irra taa'aniin qaba. maaliif akkas yaamuu didaan hin beeku. wayituma isa argite isuma gaafadhu. anattuu maaliif guyyaa dhaloota mucaa kan keetiin yaamuu didde jedhee gaafataani hin gaafadhuun. yoo isa argeyyuu maqaa isaatiyyuu hin dhahu. dhiisi akkas hin jedhini. ilma haadha raa'u kana amma bulookii godhaaniyyuu. Welmal yoo dhiisi hin jedhan mootorri kan keenoo ayyuu abboo akka feete godhi. godhi ni jira ilma haadha raa'u kana. eenyu na se'in? inni na yaamuu baate inni maali? akka saree bakka argeen dhaqu. kabajaadhaan dhaqa bakka dhaqullee. kabajaadha yoo na yaaman kabajaadhaan dhaqa. bakka akkasii saniin dhaqu iyyuaan. diqqeen numarraayyuu bakka akkasii saniin dhaquwaan. eenyuuf si'aa inni? eenyuuf si'aa inni? ilma haadha raa'u kana. nan beektu jedhiin. shufuroomu yaami malee shufuroom akka isaa yaamu malee akka isaa sun nan yaamu. shufuroom akka isaa yaamu malee ana nan yaamu. bakka akkasii saniin dhaqu re'aan. Welmal bakka kabajamaa dhaqa malee bakka akkasii saniin dhaqu. hin dhaqu.
daa'imman argatte of seeta akkanatti lallaaltuuf yoona namattu ijoollee isaatii bitee osoo deemuu jalaa lafa bu'e ati akka waan guddaa argattee akkanatti lallaalta waan ijoolleen daa'imni ittiin taphattu dhugaa wanni kun waan salphaa miti akkamitti beekte akka waan salphaan ta'in yoona waan ijoolleen daa'imni ittiin taphattu wayitaa waan kana lafaa fuudhe waan akka namaa jiru ka sagaleen isaa bineensattuu na ari'e yoona abbaa meeshaa kanaattuu si ari'e abbaa meeshaa kanaattuu na ari'e garuu nama fakkaata garuu sagaleen isaa sagalee bineensati guyyaa tokko wanni kun si barbaachisa waan biraatiif osoo hin ta'in naguma keetiif si barbaachisa maal na barbaachisaa miti bakkuma irraa fuutetti deebisi yoo achi dhaqee wanni sun nan dhiisu inni as dhufee hin fudhata maadireesii mana kana kennitee fi biraa dhuftee kaas dhufee fudhatuuf akkanatti fakkaatutti bakka wanni kun jiru wanni sun hin beekanatti fakkaate hayyi as dhufee haa fudhatu hin keessummeessinaani garuu wanni sun waan na dhiisu natti hin fakkaatu ati waanuma argite lafaa guurta siqabe hadha siqabe waan sallaalaa jirtaami wanni sun waan kam hin beektaa amma waan biraa dhiisii mobaayilii as gargalche waan ati jettu kun maali kaallaa mobaayilii as gargalche sitti argisiisa mobaayilii as gargalche sitti argisiisa kun olaale filmii ilaalaa jira hagamitti jijjiirtee waan biraa irra keetti maalirraa jijjiira filmii ilaalaa jira waan amma ilaalaa jiru na seete gaafa si qabe sitti hima amma nu dhukadhu imalaali
Kattaa. Kattaa maal taate? Kattaa. Kattaa maal taate maal rafne? Wanni sun akkan hin rafne na dhookke. As dhufee moo? Manaa bannatti dhufee waan as dhufee natti fakkaate. Kattaa waan san yaadduuf wanni sun waan sitti dhufe sitti fakkaata. Waan san hin yaadin hin rafe. Wanni sun nan dhiisu. Kattaa waan san sodaatti fakkana taate rafe. Wanni sun akkanatti manaa banna rakkisu booda nan dhiisu. Sodaa akkanaa kana sammuu kan kee keessa baasee rafe. Maal taate? Waan sanittu as dhufe. As dhufe? As dhufe. Ati balbala banaa dhiistee ol seentaaree? Ilma haadha harkisa akkam jira? Ilma haadha kana. Kun namaa miti bulguudha. Bulguun akkana jira. Akkana hin jiru kanumayyuu bulguun. Akkamitti beekte akka bulguu ta'e harkasa akka jiru hin argitu. Ada bukti lalal tapi tu udah sudah harga kan rada. Udah. Udah sudah.
Kunna fuudhe. Ilma haadha raawwammata akkasitti hin deebine deemasi. Ati faasii lafee irratti hidhatee deema naan hin jenne. Faasii lafee irratti illee hidhatee faasii illee qabatee deemaa miti. Waytaan jalqabaan arge faasii lafee qofa qaba. Amma faasii akkas geettu isaan daayinosarsii ittiin ajjeesuuf moo anaaf fidate? Anaaf si addaan hin beeku numaaf fidate jedhi malee. Kattarafe. Dhugaatii dhuguu jalqabde. Dhuguu hin jalqabne haalan keessa jirtu dhugaatiin barbaachisee saniif dhuge. Haalli atamma keessa jirtu kun bor akka suusiisitti hin taane.
Bulguun kun nagaa na dhookke. Waan durii nutti hima nama dhugaan dhufe jechuu wanni hunduu hima jira nama jalaa dhukate malee. Yeroo jalqabaaf waan akkas jiru waan nama sodaachisu arge. Waan argan lafaa fuudhuun yookaan wanni sun rakkoo namatti ta'a yookaan wanni sun waan guddaa ta'e nama gammachiisa. Akka dhagahetti bulguun nama nyaata jedhanii. Bulguun kunillee nama nyaata jechuu. Garuu waan bulguu jedhanii kun waan addaati. Harda caalaan rakkistu. Harda caalaan rakkistu. Hardhalle bulguutu manaaban sitti dhufe. Bulguun akka nagaa rafuna dhiisaan jiru. Amma lisarraa balleesse waanuma xiqqoo san jalaa fuudhe.
ati waan bulguu yaadin bulguun manaa basitti dhufa ati waan isaa yaaduu dhiise akkamitti dagadha waan sanii yaaduu dhiisiin dagattaa osomaan waan isaa yaaduun barbaanne fuulli sana dura dhufa akkam godha yeroo mara waanuma san yaaddee akkanatti sodaattaa inni fuulatti maaksii nama sodaachisu godhatee deema waan sanii yaaduu dhiise atiin guyyaa waa inni natti dhufaa jedhee yaada inni manaa banillee natti dhufee na sodaachisa akka akkanatti na rakkisu kanaan yoo na qabinan dhiisu akkanatti hin sodaatini amma rafi akkamiin sodaanne akka inni jiru hin argine waan inni qabatee deemu hin argine namni sodaatu sammuu isaa keessatti yeroo baay'ee du'a akkanatti sodaatini amma rafi Welmal furaa manaa as kenni gadi ba'ee dhufa furaa manaa maasitti meen jiru furaa kiyya kagate booda yoo ati mana hin jiraanne maaliin banee ol seenu garuu an har'a waan manaa bahuun se'u hoodhu Maltaati maal akkanatti baqatta bulguun as dhufe amma la jira sababaan waan isaa jalaa fuudheef na ari'a awwayta fuudhu waan bulguu akka ta'e hin beeku maati waa hundaa eega balleessitee booda beeytaa miti amma bulguun kun nan dhiisu bulguun nama nyaatti jedhanii kunillee yoon akkasuma borga nama
waan bulguu jalaa fuute san bakka irraa fuutetti deebisi. Wanni sun hin jiru. Maal goote? Kaleessa wayita dhugeessan. Hin darbitee? Hin caccabse. Amma waan siin jedhu hin qabu. Ati waa cabsuun amala keeti. Wayita rafu waan bulguun manaa bannatti dhufuuf saniif jecha waan san caccabsee as keessa buuse. Yoo waan san caccabse bulguun yaadan manaa bannatti hin dhufu jedhee caccabse. Akka inni jalqaba jiru sanitti walitti deebisuufi sila walitti deebisee bulguu bineensa sanii deebisaaf. Ka qubaa san walitti deebistullee daawwitii caccabsisaa walitti hin deebistu akkanumaan ifaajjaa dhiisi. Akka walitti hin deebisneen beeka akkanumaan olii gadoofaa. Dhiisi kottu shaayii dhugi. Amma bulguun kun nun dhiisu akka lafee san irratti faasii hidhatee deemutti nun dhiisu fakkaata. Namoota baay'ee ajjeesinatti fakkaata. Bulguun waan inni nyaatu jaalatu nama akka salphaatti nun dhiisu. Waan isaa san waan jalaa fuudhuuf akkanatti nu ajjeesuuf yaalaa miti. Balleessan kiyya. Waan isaa san jalaa hin fuudhuun qabu ture. Wanni ta'u hundaa gaarii maafi dhiisi. Ofiillee rakkoo keessa of galchee sillee rakkoo keessa si galchee dhiifama. Dhiisi kattaa dhiifaman jedhini. Silaa waan isaa san jalaa fuudhu baadhee akkanatti nun dararuumi. Laal kattaa. Waan tokko osoo hin beekni dalagaan. Wanni sun garuu fuudhee rakkoo keessa nama galcha. Akkasumatti illee wayita waan san fuutu. Wanni sun akkanatti rakkoo keessa na galche jettee hin beektu. Silaa waan san cabsuu baadhee hin deebisaaf. Amma waan taree tokkoof hin yaadini ka dhufuuf qophaa'e.
akka akkoonteen natti himteetti bulguu waan itti amantu qabdi. Wanni ati jalaa fuute kun waan jarri itti amantu natti fakkaate. Wayita amantii jaraanii geggeeffatan waan itti amanan sadi ka wal fakkaatu wal bira kaahanii akkasitti amantii jaraanii geggeeffatan. Sadeen san keessaa tokko kan fuudhe san ta'uun oolu. Tare. Wilman? 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 Wilman?
Hodhu kubbaayyaa qabi. Intarbii lafa bu'ee cabaa.